Ashama kam jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan nagaa keessanii baga nagaa taataniin isiniin jedha. Har'aan kana haala kamiin aappii bilbila keenya irra jiru haala namni takka hicciitii nuti nama faana haasofne hin argine yeroo namni tokko bilbila nu harkaa fuudhee yookiin nam bilbiladha jedhee feesbuukii keenya ilaaluu danda'a, barreeffama nama faana barreessine ilaaluu danda'a, suura garaagaraallee ilaaluu danda'a. Haala kamiin akka aappii bilbila keenya irra jiru qulfii itti godhannu itti qollofnu akka namni nagarree nu bichaa arguu danda'u namatti laattaniillee bilbila dhoo jettan iddoo bilbila bichaa bantuu fi iddoo isaan immoo ni aappii wanneen kanneen kaan immoo ofiisaatii seenuu danda'u qulfii haala kamiin itti godhanna kan jedhu waliin ilaallaa. Hama fakkeenyaaf aappiin koo kun hundumti isaa banaa jira. Amma itoo yuutuubii siin galchee yuutuubiin kootis banaa jira. YouTubenis banaa jira akkasuma Facebookin illee waan hundumtu banaa jira jechuudha. Facebookin illee banaa jira. Haala kamiin immoo akka itti qulfii godhannu waliin turaa hanga dhiima viidiyoo kanatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Siitingii jala seennadhannee siitingii yeroo seenne akkasitti ol gottottu jechuudha. Yeroo ol gottottan bakka kana isinitti mul'ata jedhee yaada. Aappis kan jedhu siitingii keessan keessaa aappisii barbaaddu isheerra gadi tuqxu yeroo akkatti dhufe system aappis siitingii kan jedhu dhufa, manaajimentii aappis kan jedhu ni jira, parmaashin kan jedhu ni jira, aappi luuking kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Aappi luukingii yeroo tuqxan amma fakkeenyaaf hagan koo qulfiitti godhadheen jira sile ta'eef qulfii ishee kana haala kanaan inni qolloftan dagachuu hin qabdanii. Maaliif yoo jettan qulfittiin ishiin kuni kan ittiin aappii bilbila keessan irra jiru hundumaa ittiin qollofattanidha. Seeraan qabadhaa isiniin jedha aappii ittiin amma ittiin seentan kana. Haala kanaan jalqaba irratti isiniif egaa qulfii isiniif fidaa. Qulfii sana haala ittiin seeraan qabattanii aappii keessan hundaa ittiin fayyadamtuan seeraan itti fayyadamaa qulficha dagachuu hin qabdu. Yeroo akkasii kana egaa dhufet aappiin akkasitti hundumti isaa bakkee kana nuu dhufaa jechuudha. Haala kanaan bakkee kana nuu dhufaa. Aappii as keessa jiru kamirratti qollofachuu barbaaddu? YouTube irratti moo TikTok irratti moo WhatsApp irratti moo aappii as keessa jiru keessaa kamirratti qollofachuu akka barbaaddan anaaf amma fakkeenyaaf bilbila koorra aappii 68 jira. Aappii 68 kana keessaa kamirratti qollofachuu barbaadde jedha hazzalatti. Ani egaa kanin qollofachuu barbaade kanin itti fayyadamu seeraan kanin seeraan itti fayyadamuun itti godhachuu barbaada akka messengerii, akka yuutuubii, akka tiktikoo kanadha. Egaa ana fakkeenyaaf qollofadheen sin agarsiisa. Yuutuubii kana akkasitti bantu oonii gootuuni. Tiktikoo keessan illee barbaadan akkanatti googelaa keessan illee oonii gootu. Telegiraamii keessan illee kan itti hiccitiidhaan itti fayyadamtan, WhatsApp illee giraalillee keessan illee haala kanaan itti oonii gootanii bantu. Imeelii keessan irratti wanta sin fayyadu faayidaa irraa argattan isa sin fayyadu isa seeraan itti fayyadamtan haala kanaan itti tiktikoo WhatsApp keenya footoo iddoo namni argu kana icciitii keenya Facebook messengerii keenya akkatti bantatan akkanatti haala kanaan bantaniitu itti fayyadamuu dandeessu. Yeroo akkasitti oonii gootan kana dhuftaniituma gubbittii kan aappii luukingii gararraa kan jirtu kana dudduubatti deebitu jechuudha. Yeroo dudduubatti deebitan dhaqxanii eessa dhaqxu? Amma fakkeenyaaf ani maal galeen isin agarsiisa. Footoo kosseen isin agarsiisa. Kun qulfii itti godheen jira. Qulfittiin itti godhe kanas haala kanaanii jechuudha. Haala kanaanii itti godhe amma fakkeenyaaf yuutuubii seenee isin agarsiisa. YouTubii kollee haala kanaanii qulfiin isaatti ta'ee jira. Qulfiitti godhadheen jira. Qulfiin jalqabatti godhadhe sana haala kanaanii jechuudha. Paaterni isaa kanaaf nama takkaaf iddoo bilbila koolii kana irratti bantaniitti kennitu haala kanaan. Koolii irratti yoo dhiistan homaa rakkoo hin qabu. Namni sun asii banata malee bakka biraatti deemee ilaaluu hin danda'u. Aappii keessan irra wanta jiru ilaaluu hin danda'u. Wanta miiseejii namaa xaaftanii wanta bakka haasoftan hundumaa arguu hin danda'u. Namoonni baay'ee yeroo tokko nama bilbiladha jedhu suura keessan ilaaluu, messengerii keessan ilaaluu, Facebook ilaaluu, haala ittiin nama dubbistan hundaa ilaaluu. Yeroo tokko illee lafa goonee yeroo hojii hojjennu haraboon illee fuutee silkii keenya qorqoruu jaallatti maaliif
maal hojjetti maal gochaa oolti kan jedhu egaa yeroo tokko daa'ima arabaatiitti kennuun ni jira innaa bakka sana dhiisanii bakka biraa barbaadu nu immoo haala kana yeroo dhoksanne namni takka qulqulluu sana arguu hin danda'u nu qofatu arguu danda'a sillee ta'ee fi haala kanaaf fayyadama haappii baay'ee gaariidha nama fayyaduudhaan isiniin jedha haala kanaa yoo qollofattanii isin fayyadaa isinirraa gaariidhaan isiniin jedha haala kanaa yoo fayyadamne innaa akkanas isin jedha warroonni yuutuubii kiyyaa haaraa taatan sabskraabii gochuudhaan maatii naaf ta'an jajjabeessaan isiniin jedha akkasumallee laayik sheerii gochuu hin dagatinaa obboleewwan kiyya hundumti keessanuu ilmaan oromoo walaa jajjabeessinuu waluma qabnan isiniin jedha egaa haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kiyyaa iimeelii keessan irratti googelaa keessan irratti akka barbaadanitti instagiraamii keessan telegiraamii keessan haala kanaan qollofachuu dandeessu yeroo qollofattanii seentan immoo namni tokkoyyuu ni arguu hin danda'u haaluma jiru kanaan kunoo amma fakkeenyaaf qulfiidha jechuudha qulfii sana namni takka banee itti fayyadamuu hin danda'u isiniin ala isiniin jedha warroonni immoo gaaffii qabdanii gaaffii na gaafachuu barbaaddanii gaafadha amma dandeetti koo isinii kan deebisan isiniin jedha wal malee humaan qabnuun isiniin jedha warroonni gaaffii maal waan barbaadan irratti na gaafachuu dandeessu haala kanaan immoo yeroo darbes waa'ee yuutuubii waa'ee feesbuuka miseenjarii keenya haala namni keessa jiru akkamitti keessaa baasnaa akkasumas onlaayinii keenya akkamitti dhoksanna kan jedhu barsiiseen ture viidiyoo koo jala seenaatii hilaalaa itti fayyadamaan isiniin jedha hundumti keessanuu kanaaf iddoo isiniin galletti immoo natti himaa irra deebi'ee isinii hojjechuu nan danda'an isiniin jedha kanaaf viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata warreen afaan tuutan hundumti keessa laayik godha viidiyoo kana inni akkasumallee hiriyoota keessanii sheerii gochuun dagatinaan isiniin jira viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata warroonni gaaffii qabaattan na gaafadha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isinii waawwaa obboloowwan kiyya hundumti keessanuu nagaadhaan naaf tura እና kana fakkaatan isiniin jedha akkasumallee onlaayinii irra yeroo jirtani namni dawwalee iimoo keessattuu iimoo amma qulfii kana watti gootan iimoo keessan namni isinii dawwalee namni onlaayinii isin galchuu hin jiru maaliif yoo jettan qulfii ta'ee jira amma yoo bilbila lafa keenyee hojii hojjennu waayifaan keenya yeroo banaa ta'e namni dura dawwalee onlaayinii irra nu galchuu danda'a garuu qulfii kanaan immoo namni takka onlaayinii irra nu galchuu hin danda'u miseejarii illee ta'u feesbuuka illee ta'u waan barbaade iimoo illee ta'u nu galchan onlaayinii irra maaliif jennaan qulfiitu irra jira irra galuu dandeessa yeroo tokko amma lafa goonee yeroo bilbila hojjennu namni nutti dawwalee onlaayinii irra nu galchuu danda'a miseejarii maaliif akka waan bilbila harkaa jirrutti nutti dallanuu danda'u garuu haala kanaan qulfii kana watti godhattan namni onlaayinii irra sin galchu hin jiru isiniin jedha nagaadhaan naaf tura hanga viidiyoo biraa